Kun akkamitti jireenya kee jijjiiruu akka danda'uu fi yoo waa barate like fi subscribe godhaa hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Bara sochii mirga namummaa Ameerikaa, Maartin Luther King siktaan Haasawwanii fi lallabaa dhibbaan lakkaa'aman dhiheessuu isaarrayyuu kitaabota 5 fi barreeffamoota hedduu maxxansiisee jira. Maxxansi mul'atan qaba barreeffamootaa fi dubbiiwwan addunyaa kana jijjiiran jedhu kun hunda bira ga'uu kan danda'uu fi bakka bu'aa barreeffamoota isaatiiti. Mul'atan qaba jedhu dabalatee kan of keessatti hammateedha. Haa ta'u malee haasawwan isaa baay'ee gaggaariin garuu kanneen hin hubatamin darban biroonis itti dabalamanii jiru. Kanneen keessaa barreeffamni isaa xalayaa mana hidhaa Birmingham irraa jedhu qabsoo hawaasummaa keessatti amantiin qooda maalii akka qabu kan ibsudha. King akkamitti gara hooggansaa akka dhufe namoonni barumsa irraa argachuuf fedhan mata duree imala gara qabsoo karaa nagaatti geessu jedhu dubbisuu danda'u. Barreeffamni kun adeemsi karaa hafuuraa fi ilaalcha inni keessa darbe akkamitti gara hooggansa sochii mirga siviiliitti akka isa fide agarsiisa. Kitaabni kun keeka abbaan manaa koo humna gurraachas ilaalchisee humni gurraacha yoo ibsamu, jechuun dhiheesse akkasumas kallisuu hin qabnu, jechuun lola Veetinaam keessam geggeeffamuu fi balaa loltummaan dhaqqabsiisu moomee dhiheessa. Anaa fi guddicha dhuunfaa mata duree jedhu keessatti King waa'ee kaalanii argamuu ibsa kennuudhaan amaloota olaanoo kanneen gaafa inni barreesse kaalaa hara barbaachisoo ta'an tarreessee jira. As irraa garamitti deemna kan jedhu keessatti immoo mul'ata waliigalaa egereef qabu lafa kaa'ee jira. Dr. Maartin Luther King hubachiisuu irra darbanii barreeffamoota inni maxxansiiseef akka seensaatti gargaaruu ni danda'u. Haa ta'u malee Dr. King haasawaa isaa kan nama sochoosuun kan yaadatamu yoo ta'u, jechoonni isaa fuula kitaaba kanaa irra jiran hojiirra oolanii jiru. Dr. King nama dubbii beeku qofa osoo hin taane goota Ameerikaa lubbuu isaa hanga balaa irra buusutti kakuu yookiin waadaa dimookiraasii dhugoomsuuf qabsaa'eedha. Dr. King kanneen birootiif maddeen jalqabaa mana kitaabaa Maartin Luther King siktaa isa Atilaantaa, Joorjiyaatti argamuu danda'u. Maddi addaa seenaa qabeessi kan waggaatti dubbistootaa fi qorattoota 5,000f tajaajila Haasawwan, lallaboota, waraqaalee dhuunfaa fi barreeffamoota sochiilee mirga siviilii Ameerikaa agarsiisan bileeta yookiin dokumentoota miliyoona 2 ol qabatee jira. James Washington yaada seensaa isaa keessatti barreeffamoota filatamoo kanneen tartiiba seenaa raawwatameen qabsiisuudhaan hojii guddaa hojjetee jira. Kitaabni kun falaasamaa fi mala qabsoo karaa nagaa Maartin Luther King addunyaa tasgabbooftuu uumuuf hojiirra oolche qorachuuf ni jajjabeessa jedheen amana. Haasawwan Maartin Luther King siktaa kakasuu fi barreeffamoota isaa dubbisuun jabina, fedhaa fi kutannoo inni uummata isaa haqa hawaasummaa gonfachiisuuf qabu akka dinqisiifannuuf nu gargaara. Miira isaa ibsachuuf jabina jechoota inni itti fayyadame akkasumas dogoggora hamoo baroota darban dalagamanis nu hubachiisa. Ameerikaa inni itti dubbachaa ture Ameerikaa ishee har'aa irraa addaadha. Ameerikaan kaleessaa biyya miidhaan sanyii seerota hata hin qabneen deeggaramanidha. Ameerikaanotni hidda Afrikaa adda baafamanii irratti xiyyeeffatamuudhaan sirna gadaantummaa isaanii dheeressuu akka fudhatan dirqamanii jiru. Maartin Luther King haala kana mormuudhaan bakka irra turee fi dandeettii amansiisuu qabutti fayyadamee gurraachi Ameerikaas nama akka ture hubatee dammaqinaan akka qooda fudhatu taasisee jira. Ofii isaatiin fakkeenya ta'uudhaan cunqursaa ofirraa gatuun akka danda'amu gurraachota Ameerikaa amansiisee jira. Mirga namummaa isaanii guutummaatti kabachiifachuuf isaa wajjin hiriiruu qofti gahaa akka ta'e hubachiisee jira. Maartin Luther King gocha isaa kanaan hoogganaa mirga siviilii isa beekamaa jaarraa 20ffaa ta'uu danda'ee jira. Yoomiyyuu kaalaa kaka'uudhaan gurraachonni Ameerikaa adda baafamuudhaan loogni irratti hojjetamuu isaa mormanii falmatan turanii jiru. Hiriira gugurdaa walakkeessa bara 1950 kaasee hanga 1960 gara dhumaatti taasisaniin gurraachonni
Ameerikaa warra wajjin mirga tajaajila walqixaa argachuu, mirga filannoo keessa qooda fudhachuu fi kabaja mirga dhala namaa argachuu danda'an jiru.